Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum 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 bum. Ashama harkafune obboleeyyan muslimaa kiristaanaa waaqeffataa kan sabaan Oromoo taatanii saba biraa taatanii maatii kan jalatti argamtan. Nageenyi Rabbii bikkuma isin jirtanitti isin bira haa gahuun isin jaa duraan dursee. Egaa akkuma waliin beeynutti isin hundinuu duraan dursee dhiifamaan isin gaafachuu barbaada. Nuuf kolchaa. Kan lammaffaadha viidiyoo sagantaa Sumayyaadha. Kaniin daqiiqaa lamaaf kaamingisoon jee gad isinii dhiise. Hanqa ammatti gad isinii dhiisuu dhabuu kiyyaaf hedduu dhiifamaan isin jaa. Namoonni hedduun na gaafachuu turtan koomentii irrattis ta'e bilbilaan maaliif sagantaa san gad nuun dhiifne, abdiin eeguu jirraa, qophiin eeguu jirraa, hanqa ammaatti gannuuf lakkifne rakkoo jiraahi warri jettanii na gaafattan galatooma. Anis asumaan irra deebi'ee ammas dhiifamaan isinin jaa. Bilbila warra na gaafattaniif deebisaa isiniif kanneetin ture. Maaliif akka gadi hin dhiisinillee isiniif himeetin ture. Warra koomentii immoo isiniif hin deebisa kun wallaan tanaa. Warri gamta kaanis akka gadi hin dhiifamnee karaa sharmaarkee faatiin akka gadi hin dhiifamne si godhanii namoota afaaniin bilbilaan namoota hedduurraayis dhagayeetin ture. Lakkii jee deebisaa gaa isaaniifis kanneetin jira, isiniifis nin deebisa warri akkasitti fudhachuu jirtaniifis. Ka duraan dursee viidiyoon na bira ga'ee jira Kayishiidhaa ka Sumayyaadhaa jechuu viidiyoon interviyuu guutuun waraabamee naa erkamee ture. Jidduu san hedduun biizii ture jidduu filma eebba carraa hojii irra waan turreef sagantaahuu dalagutti hin turre. Isinuu akkuma quba qabdan eebba filmii saniif fiiguutti ture. Keessummaattuu nu dhufe. Kalammadaa osuma dubbii carraa hojii saniif fiiguu turreetii dubbiin artist Taajuu Shurrubbeedhaa gubbaan irra dhufte. So yeroo san namu miira adda addaa keessa seenee namoonni hedduun gaa anis saa san onnee tanaan na cite dhugaa hedduun gaddee hedduun rifadhee ture dubbii saniif jecha. So dhimma abbaa manaatii fi haadha manaati. Ni beektan isinuu dubbii haadha manaatii fi abbaa manaa egaa ka beeku isaanumaa fi Rabbi qofaa jechuu. So nuti asirratti baanee waa'ee haadha manaatii fi abbaa manaa fakkeenyaaf anamma yuutuubaa abdeeshoo irratti maaliif dubbuma Taajuu faasanii hin dalagiin, maaliif ganda isaanii interviin godhin, maaliif misiyoo interviin godhin, maaliif silkiidhaan gadi hin dhiisin fa'aa jaanee namoonni na dubbisanii jira. Lakkii jeetiin if qabee sagantaa sanillee ittiin seennee waan takka because hedduun gaddee ilma namaati. Sanirraan immoo haadha manaati fi abbaa manaati an jidduu seennee wanniin dalagaa yuutuubiif jecha irraa faayidaa xiyyaaf jecha irraa nama du'ee fi nama mana hidhaa jiru irraa dubbadhee ittiin dalagadhuuf akka dhuunfaa kiyyatti hin jiru hin qabus keessi kiyya gammachuu ittiin hin qabu jechuu waan akkasiidhaa san. Lammaffaa karaa viidiyoo kanaatiin isinii dabraa. Viidiyoon akkuma jirutti na bira ni jira, na biras gahee jira. Deebisaan Sumayyaadhaa yoon fi sa'a sanitti gadhiifamu ta'e akkanattuu sagantaa haadha manaatii fi abbaa manaati. Waa'ee jaalalaatii miti wanni isin beekuu qabdan. Dubbiin dubbii jaalalaatii miti, dubbii wal himannaati sooshaal miidiyaa irratti sanirraan. So sa'aanii fi namni akkasitti burjaajee dubbii Taajuu faasan keessa jirutti yooniin an fuudhee interviyuu kana gadhiise yaaddanii jirtanii maal fakkaata? Hedduu an akka kiyyatti gammachuudhaan itti dhabe. Gammachuus ittiin qabu sa'a sanitti gadhiisuu. Lakkuma bubbulaa deemuun dubbiin qaqabbanaawaati kan deemtee anilleen silaa akkanatti nageenya ta'e hedduun fadhaa hedduun gammades. Because nageenya wanni caalu hin jiru. Addunyaan tun nagayaan tolti. Ilmi namaatis nagayaan tola. Nama nagaya qabuutu biyya qaba. Nama nagaya qabuutu jaalala qaba. Yoo nageenyi jiraate jaalalti ilma namaa jirti jechuudha. Egaa saniifuu viidiyoo san yoo nama sa'a tana gadhiise wal oowwisuu taatii kajootu na keessa dhufe. Saniifin dubbiin fiifuu qabbanaawaa yeroo deemtu
anilleen viidiyoo sanii waan biraatiin biizii tahaa tonas qabbanaawaa dhuftee ichumaan irrisaa dhufee jechuu gadhiisuu keessa kiyya gammachuu ittiin adabaa dhufe dubbiin haa qabbanoituu jee viidiyoo san gad hin dhiisin malee na bira jira isaan fedhetti gadhiisuun hin danda'a ture yoon ifiin oowwisuu fi maalii kan hin fadhu ta'e so wanni na hawwachuu qabdan saniifiin gadhiisuun fedhin dubbiin akka qabbanoitu hin fedhee so rabbii khayrii jidduutti haa buusan malee irraan deebi'aa rabbii nagaya haa godhu egaa isaan qofaa miti warra walitti muunfatanii jiran hunda rabbii araara jidduutti haa buusu namuu ilmi namaadhaa nagayaa fi jaalalaan tola ilmi namaa tokko yaa'iin fadhu numa mudatte malee namni yaa'ii fadhu tokko ni jira jee yaadoon akka kiyyatti sanii egaa warri immoo akka biratti hubattanii yookiin akka biratti fudhattanii viidiyoo gama kanaa fuutanii sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemtaniin bifa tasgabbiitiin ilaalaa itti yaadaa waan miidiyaa irratti goonu hunda itti yaannee haa goonuun isinin jaa egaa arraaf kanuman qabadhee isiniif dhufe yoo nuuf immoo haati viidiyoodha viidiyoon gannaa dhiifamuu ka jettu ta'e banaadha gadiin dhiisaaf isinis bas gammachuu ittiin qabdu duraanuu waa'ee miidiyaa kanaa gandishiitis gammachuu ittiin qaban miidiyaa kanaa akkaanan isaan irraa dhaga'ee fi akkaanin irraa hubadhetti jechuudha. So saniif ammallee irra isinii deebi'aa yoon fi viidiyoo keenya gannuu dhiisii akkasumayyaa afaan kajaan ta'e hanga dhiisuuf qophiidha. Immoo yoon fi nagaya ta'ee wanni hundi ichumaan bade hedduu namni gammadu anaan isiniin jaa kanumaan isinii dhaamaa akkasitti naaf fudhadhaa warri qilleensarra jirtan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bum nagayaan naa turaa ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa.